Akkam jirtu hordoftoota keenya akkuma gidduu kana beeksisaa turree qophii keenya anaa dhufu kanarraatiin keessummaan keenya weellisaa Haacaaluu Hundeessaati. Haacaaluu yeroo baay'ee sirba isaanii dhaabbata keenya irratti nuti isin biraan geenyuun isin beektu. Har'a immoo keessummaa ta'ee as istuudiyoo keenyatti argameera. Haacaaluu waan gaaffii keenyaaf tolettee asitti argamtee jaallattoota keetiif jaallattoota muuziqaa waliin haasa'uuf waan tole jetteef galatoom. Galatoomaa isinillee. Baga nagaan dhuftiin isin jedha irra deebi'ee. Baga nagaan na eegdan. Akkamii qophii anaa dhufu kanarratti har'a keessummaadha. Ni hordoftaa qophii anaa dhufu kanaan dura? Numan hordofaa guyyaa hunda ta'uu baatus numan hordofa. Maal irraa barattame amma ammaatti maal hubatti qophii kanarraa? Akkuman argetti qophii anaa dhufu irratti namoota ogummaa garaagaraa irra jiran kanatu dhiyaata. Ogummaa isaanii kanaan namoota amma ta'e isaaniif milkaa'eera jedhaman kanatu dhiyaata. Waan isaan haasa'an irraa immoo waa hedduutu baramaka. Kanaaf atis kanaan dura qophii kanarraa waa hubachaa turte amma immoo waa hubachiisuuf asitti argamte. Kanaaf hordoftoota kee faana turta gaaffiin siif ka'us jira. Anis gaaffiin of harkaa qabu jira. Bilbilaaf ergaa gabaabaatiin gaaffiin deebi'ees nu bira ga'u jira. Akkasittiin haasa'aa turre jechuudha. Agaati kan irra caalaa beekamtu sirboota kee keessaa kan sirba sanyii mootii jedhuuni. Tan sagaleetiin sirboota baay'ee qabda garuu akkas kiliippiidhaan kan hojjettee uummata bira ga'ee siif jaalatame sirba kana. Mee sirba sanyii mootii irraa haa kaanu. Sirba sanyii mootii akkamittiin barreessitee akkamitti hojjetamee mee kana nuu ibsi. Sirbi mata duree albamni koo sanyii mooteedha. Almost gara waggaa 4 deema erga albamni koo bahee. Sirba sanyii mooteedhu kana walaloo isaa kan barreesse Simee Tufaadha. Waltajjii garaagaraa irratti himuuf yaaleera. Sirbi sanyii mooteedhu akkuma beekamu sirba naannoo Gibee gama kana. Sirba naannoo sanaa weellistoonni hedduun sirbanii mata duree sirba kanaas kan fide Simee Tufaati. Barreeffama isaas akka gaariitti barreessee yaadaloo isaas wajjin hojjannee uummata bal'aa bira ga'eegaa baay'ee jaallatameera natti fakkaata. Dhugaadha baay'ee jaallatameera. Haaluma gaariitiin sirbamee sirba kanaan Gibee gamaan nu baasta. Waa'ee jaalalaatiin wal qabatee achi naannoo Jimmaatti waan egaa akka barreessaatti waan adde barreessites yookaan wanta hojjetameef qaba. Garuu nama muuziqaa kana hordofuuf yaadaan Jimmaa nama geessa. Ati Jimmaa tarii kanaan dura akkas qaamaan dhaqxee muuxannoo qabda moo waanuma dhageessirraa sirba kanatti seente moo tarii immoo akkuma sirbi kun jedhu haala Jimmaa keessaa irratti xiyyeeffattee addatti hojjette moo sirbuma aadaa kanarratti xiyyeeffattee hojjechuuf yaaddeetu hojjette? Magaalli Jimmaa magaalota Oromiyaa keessa jiran keessaa ishii tokko. Oromoo Maccaatu achitti qubate. Dirqama gaa sirbuun erga Oromoo ta'an beekte waa'ee naannoo Jimmaa kana sirbuudhaaf dirqama Jimmatti dhalachuun qabani. Gatii kanaaf sirba naannoo yookaan aadaa akkatti isaan shubbisan kana beekuudhaaf immoo miidiyaa garaagaraan hin hubannaan kanan dhaladhee guddadhee jidduu gala Oromiyaa magaalaa Ambootti. Gaafa waa'ee sirba naannoo sanaa sirbuudhaaf gaafa yaannu Gibee gama gara mootii 5tu jira. Abbaan Jifaar mootii isa dhumaate. Naanna'ee ijoolleen naannoo sana dhalatan ijoollee mootiiti jenneetuma fudhanne. Anaaf isaan jidduu galaanni tokko jira. Galaanni sun Gibeedha. Gama sanatti gaafan jaalladhu ijoollee mootiin jaalladhe. Ijoollee mootii jaallachuu miti. Ijoollee mootii jaallatanii akka salphaatti argachuu miti. Ijoollee sooressaallee jaallatanii akka salphaatti hin argatanii naanna'ee galaanni Gibee guutus daakees nan ce'aa bidiruudhaanis nan ce'aadha. Garuu kanan sodaadhee mucaa mootii ta'uu keeteedha. Naannoo Jimmaa qofa osoo hin ta'in guutuu Oromiyaatti jaallatame. Sirbichi. Dhugaadha. Sirbati uummata biraan keessaa immoo kan ittiin beekamte jechuun ni danda'ama.
deebi'ee sirboonni biraas jiru kanati albaamii sana keessatti hojjette sirba karaa viidiyoo kan kiliippiin hojjetameef naa xiyyeeffannaa kenninu inni jalqaba irratti dhufachuuf malee Hacaaluun sirboota baay'ee qaba kan kanaan dura uummata biraan ga'e. Gara sirboota 12ti. Oodiyoo irratti kan kiliippiidhaan kanan hojjedhe sirba 3 qofa. Guutuu Oromiyaatti gaanaa jaallateera kanan ani beeku dirqama viidiyoo hojjechuu akka hin qabaanne naa galee maaliif bilbilaan sirboota viidiyoodhaan hojjetamaniin alaa bilbilaan namni bilbilee gaafa natti himu sirboota jaallate fa'aa irratti barreeffama isaa irrattis yeedaloo isaa irrattis namni keenya baay'ee hubataa bilbilee gaafa na jajjabeessu gaa jaallatameera jedheetuman fudhe. Kanaaf yaadni si bira ga'u si jajjabeessee gara fuulduraatti akka muuziqaa albama kee keessatti hojjette immoo isaan kan akka daftee fixxee albama guutuu uummata biraan geessu si godha jechuudha. Bareeda eega. Baay'ee gaariidha. Mee sirba kana utuu hordoftoota keenya biraan geenye immoo dhimmoota biraa irratti deebinee haasofni yoo. Garuu utuu istuudiyoodhaan gadhiisin dura mee sagaleen nu yaadachiisiiti asii istuudiyoodhaan waan qabnuuf nuti immoo sagalee kee duuba gadhiisna jechuudha. Galaanni gibee guutus daaktuu bidiruun nama ceesisa. Garaan jaalatee rafu laftus jilbibbiin nama deemsisa. Galaanni gibee guutus daaktuu bidiruun nama ceesisa. Garaan jaalatee rafu laftus jilbibbiin nama deemsisa. Istuudiyoodhuma gartuu gadhiifame bara. Sirba keenya gadhiisna istuudiyoodha. Sagaleen kee akkuma jirutti jira. Galatoomne. Kanaaf sirba kee booda walitti deebina hordoftoota keenya ammas sirboonni biraa gara boodaatti isin biraan geenyu jiru wal duraa duubaan kan Hacaaluu muuxannoo isaas nuuf qooda. Irra deebiin sin beeksisa keessummaan keenya irraa weellisaa Hacaaluu Hundeessaati. Turtii nu faana taasisaa jira. Isinis nu bilbilaa ergaa gabaabaas nu ergaa ammas nu faana tura. Galaanni gibee guutus daaktuuf bidiruun nama ceesisa. Garaan jaalatee rafu laftus jilbibbii nama deemsisa. Anso sodaatee barana qalbii kooti gibee gaman jaaladhe sanyii mooti. Anso sodaatee barana qalbii kooti gibee gaman jaaladhe sanyii mooti. Masukun harage sijima, masukun kalate furdata, masukun kalate furdata, masukun namni michu kabu, masukun hamate dungata, masukun hamate dungata, masukun namni michu kabne, masukun kobadu dubata, masukun kobadu dubata, jimma jirtati kubansi kaba, biyaan fagaane. Yaada keessanii kophaa gunguma malee maraanne. Jimma jirtatti qubaansi qaba biyyaan fagaanne. Yaada keessanii kophaa gunguma malee maraanne. Kan koolaphee sumaaf nuugiituma natti taate kakka suusii buna wayyo suusii buna dafanii danfisu maasoofi hafanii raffisu. Kan koolaphee sumaaf nuugiituma. Natti taate kakka suusii buna wayyo suusii buna dafanii danfisu maasoo dabnaan akkamiin callisu. Galaanni gibee guutus daaktuu bidiruun nama ceesisa. Garaan jaalatee rafu laftus jilbibbii nama deemsisa. Galaanni gibee guutus daaktuu bidiruun nama ceesisa. Garaan jaalatee rafu halkaniif guyyaa nama deemsisa. Anso sodaatee barana qalbii kooti gibee gaman jaaladhe sanyii mooti. Anso sodaatee barana qalbii kooti gibee gaman jaaladhe sanyii mooti.
Masuk kan shagari galu Masuk gurgurate gala Masuk gurgurate gala Masuk marina sukatu Masuk buntuta ke jala Masuk buntuta ke jala Masuk buntut ninda hota Masuk surupa ke jala Masuk surupa ke jala Jimma jirtati kuban sikaba Biyaan fagaane Yaada keessanii kophaa gonkumaa malee maraane Jimma jirtatti quban si qaba biyyaan fagaane Yaada keessanii kophaa gonkumaa malee maraane Kan koolaphee sumaaf nuugiituma natti taate kakka suusii buna wayya suusii buna addafanii danfisu maasoofi hafanii raffisu Kan koolaphee sumaaf nuugiituma Egaa hordoftoota keenyaa kunoo deebinee irraa amma simbiraan geenyeen immoo sirbaa isin amma dhaggeeffataniin keessummaan keenya Haacaaluun waan tokko akka inni nuu kaasudha kanan gaafadhu. Amma waan ammaa agarre keessaa bishaan daakaa hammam akkatti dandeessu hubachuu danda'eera. Odeeffannoon ani qabu immoo yerootti naannoo laggeen magaalaa Amboo jiran daakaa akka guddatte kan akka laga Dabbiis, laga Alaltuu daakaa akka guddatte odeeffannoon ani qabu. Haacaaluun bishaan hir'uun daakuu amma bishaan guututti eegeetti daakaa jedhama dhuguma. Sirriidha. Naannoon ani itti dhaladhe laggeen sadantu jira naannoo Ambootti. Tokko Ulluuqaadha. Ulluuqaa eenyumtuun beeka. Magaalaa Amboo jidduu ba'a. Lageen lamaan immoo akkuma ati jette Alaltuuf Dabbistu jiru. Dabbisiif Alaltuu iddoon loon eegee guddadhetti. Ulluuqaan gaafa guute daakuudhaaf namatti hin tolu. Kanan daakkitiitti bare garuu laga Ulluuqaatti. Dabbisiif Alaltuu, Alaltuunis yoo guute ofitti sinsiksitu. Dabbis kana gaafa guutu bal'atee yaa'a waan ta'eef bishaan darbatamu kana daakuuttan bare sirriidha. Baay'een daakkitii jaaladhasi. Nan danda'as hin nyaatamne. Hin beeksisa akkaataa namatti bishaanitti seentee jiruun beeksisa nama daakaa beekuu fi deebi'ee mudannoon ani dhaga'e maali yeroo bishaan daakuu Haacaaluun utuma akkas bishaan daakuun jaalattas hin sodaattus bishaan daakuu garuu gaaf tokko bishaan fudhatee Alaltuutti hirkiseera jedhama. Akkamittiin baate gaafsan? Laga Alaltuu kan jedhamutti ennaa loon tissinuu hin guuta. Gaafa guutu akkuma siin jedheni badaas daakkitiidhaaf namatti hin toltu. Meebii ijoolleen faana guddadhe loon tissee televezyiina laalu taanaan hin yaadatu. Gaafa bishichi guutu eegee loonii qabannee ceena. Eegee loon cimaa ta'e tokko keessaa filanne loon baay'ee jidduu galchineeti eegee isaa qabannee ceena. Anis gaaf tokko kun na mudateera. Eegee loowwan qabadhee utuman deemu loon dhoqqee buusti miti gaafa dhoqqee buustuu dhoqqeen naa mucucaate eegee na gallakkisistee na fudhattee deemtee Alaltuutti na rakkiste. Bishichis baay'ee Alaltuu jedhama. Yoo namni naannoo sana jijjiiru sun iyyee akka tasaatti. Akkuma ta'etti namni birmatee keessaa si baase. Otoo malkaan an dabarsiin na baasan. Malee si nyaanni jedhamamoo si nyaateeramu? Normaalii na nyaateera jedhama kaa garuu gaafa daakkitii dandeessu mukatti rarraata beektee. Garuu si fudhatee hin deemnedha. Bishaan guute immoo hin darbatama waan ta'eef tiringootaa in utaala waan ta'eef daakuufis namatti ulfaata. Mukatti hirkatta mukarraa namni si baasa. Kanaaf badaama si fuudhee hin deemne garuu daakaa akkaati dandeessudha kan hubadhe jechuudha. Kan biraa ijoollummaa keetti mee akkaataama guddina kee keessaa tokko wanta dhaga'e maanni Haacaaluun aannan kana hundaa ol jaalataadha. Namni aannan gaa jibbuun jiru namni baay'een hin jaalata garuu inni lubbuuf jaalatadha aannan kana. Aannan ayituu kanan gashituudha akkam. Sirriidha. Odeeffannoo gaarii qabda. Otoo aannan nama furdisee allafaan ka'u ture. Baay'ee haati koo baay'een ishii galateeffadha. Aannan sii kennu. Aannan otoo walirraa hin citiin dhugaan guddadhee loowwan keenya saawwan keenya kana teeteeti loon keenya beektee aannan isaanii akkuma argetti hin ba'u gatii ta'eef manatti inni ilmatte haati koo lama sadis magaalatti teessee jechaadha.
innaa kana aannan kun egaa lafattafa loon hateetee immoo akkuma argetti manaan ba'u aannan isaanii waan ta'eef baadullee namni hin dhugeen yoo jiraachuu baatte deebisteetuma horiidhaaf kenniti beeki. Ani aannan keessaa ayeetu baay'een jaaladha. Keessumaa ati koo cicha fa'aanaa ilmiti cicha beekta taanaan erga ilmameen booda jabbiin booda isa fa'aa baay'een jaaladha. Kanaaf Ispeeshaalii qoraasuma beektaan aannan qoraafame. aannan qoraa qabee qoraasaniiti gaafa ayeetu irratti ilmame qoraasuma isaarraa afuufteenyaa dhugdu fa'aa baay'eesti tola. Okoleedhaan dhugdee beektu? Amma bishaaniin dhuga magaalatti. Yaadannoo mannaa sanaa kaasuuf malee. Nan qaba qabee. Tole garuu amma achi keessaa wanta ani si kaasumaan jireenyi ijoollummaa kun baay'ee yaadatama yeroo baay'ee. Wanta ijoollummaatti gootu kun hin irraanfatamu. Tarii na akkas horii eegdu yookaan akkasuma naannoo midhaaniitti gadi baatee qe'ee marsitu. In sirbitaa ijoollummaa keetti sirba kan akkamittiin jalqabdeeti? Ani magaalattan dhaladhee magaaluma Ambottan dhaladhee guddadhee garuu baadiyyaa kanas akaakayyuu koo biraa waggaa 2-3 tokkoof taa'eera. Achennaan jiraadhus haa ta'u aga kutaa 8tti loon nan tiksa turen qe'eedha. Qe'eedha magaala qarqara naannoo Dabbisii Falaltuu kanatti loon tiksa ture. Akkuma ati jetteen sirba maka. Fedhiin sirbaa na keessa jira waan ta'eef sirbaatuman guddadhe. Oloo kana fa'aa taphatta qarreerra dhaabbattee tarii waa'ee ijoollee baadiyyaa kana beekta taanaan hin beekta. Hin jira gaa sirbuun hin jira. Loowwan seenaa galchitu sirbuun hin jira. Mana barumsaatti sinuma sirbina. Amma sadarkaa kana geenyutti numa sirbina amma sirbaatuma jira. Amma sin sirbitaa fuulduratti sin sirbita. Baay'ee gaariidha. Sirba kee keessaa ani wanta ni hubadhu maali? Yeroo baay'ee sagaleen kee baay'ee akka namatti toludha. Ana qofa osoo hin ta'in namoonni sirba kee jaallatan kan isaan kaasan kana galatoon. Sagalee baay'ee bareedaa ta'e qabda. Akkam sagaleen akkanaa shaakaluudhaan argama.